Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti nagaa qabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdanii isiniin jechaa egaa ka har'allee akkuma gaafii nagaafattaniin deebii qabadhe isinii dhufeetoo jira uffata kan dubartootaa meetiriidhaniin jettanii nagaafattanii gaafii keessan qabadheeti isiniif deebii dhufeetoo jira viidiyoo kana obsaan haga dhumaa dhaggeeffadhaan isiniin jechuu jaaladha yoo haga dhumaa dhaggeeffattan gaafin isin gaafattan asuma keessatti isiniif deebi'a jechuudha. Yeroo baay'ee achuma keessatti gaafichuma keessa deebiin osoo jiru koomentii warri barreessitanii jirtan jechuudha. Egaa ka macheem gaafii tokko gaafa nama gaafattan ka deebii hoo haga dhumaa dhaggeeffataniidha kan deebiin namaa deebuu danda'u. Please obsaan dhaggeeffadhaan isiniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoon hoggaan hojjedhe viidiyoo yayyuu neeressu daqiiqaa 10dha jechuudha viidiyoon koo yoo dheerate. Saniin booda achii gadiidha. Kanuma wanta biraa homtuyyuu hin jiru. Nan beeka hojiidha garuu rifoonidhaan hoggaa dhaggeeffattanillee isin fayyadaa jechuuf maaliif achumarra osoo jiru gaafuma san wal fakkaataa gaafa ta'u hordoftoonni immoo gaafa deebuma san qafatanii dhufan warroonni haga dhumaa dhaggeeffatu ni nuufaa jechuudha yookaan immoo ni ifata jechuudha. Sababbiin isaa waan haarawaa barbaada namni ta'eef garuu deebii haga dhumaa yoo dhaggeeffattan deebiin hin argattu kanaafuu gaafii wal fakkaataa gaafattanii deebii wal fakkaataa qabadhee dhufuurra wanta haarawaa qabadhee too dhufuutu caala. Kanaafan jedhee tanan tokkoon viidiyoo kophaa kophaatti isin hojjechaa too jira jechuudha. Viidiyoo kanaaf warroonni gaafii na gaafattaniif kana keessatti deebii keessanii argattan jedheen abdii qabaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Uffanni biyya keessa meetiriin illee baay'ee akkaataa isin barbaaddaniin baay'ee yabbuu kan ta'etu jira. Akkasuma immoo kan bodiidhaa hodhisiifamaniitu jira jechuudha. Kan gurdii fi kan bodiitillee adda jira. Isaan kun meetirri meeqa walumaan ilaalla. Dhugaa akka wanti hundi huddii ta'een wayyoonni meetirii garuu jiddu galeessa hidheeta yaada jechuudha. Karaa kootiniini warroonni chaayinaal ayyaantoo sallaatti faarawaa taatanis waggaa irratti sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an affeerraa kootidha. Barumsa guyyaa guyyaan asirratti darban wantoota biyya keessa jiran asirratti kan darbanii hordofaanii isiniin jechuu jaaladha. Warroonni immoo nafaana turtan guddaa tokko galatoomadha. As keessatti wanni dubbachuu qabu ijoolleen piliis keessattuyyuu nama biraa gaafattanii kaatanii nama sanimooyyuu mee dhuguma dubbatamoo jettanii gaafii nama gaafachuudha adeemtanillee piliis namuma amantassan amanaayi hatta jechuudha abbaan sun ati amantee waan kana jettee gaafatte taanan jechuudha abbaan sun soballee haa dubbatu ati amantiin keessus siisi jiraachisa jechuudha sababbiin isaa nama san amanteetidha kan ati yookaan naa biteetten ijoollee baay'ee waan akkanaa nan mudate jechuudha nama biraa bichisiifatanii ka'anii anaan immoo dhufanii kan gaafii meenuu gaafadhu haga kana ture haga kanaan binne warri jettaniitu iyyuu jira jechuudha. Amantee itti laattee bichisiistee jirta nama san yookaan nama jaalatu ta'uu danda'a yookaan fira kee ta'uu danda'a yookaan hiriyyaa kee ati baay'ee jaalatu ta'uu danda'a haala kanaan waliin qorinaa isiniin jechuun gamanumaanan akka gorsaa godhetan isin dhiyeessaa jira jechuudha. Baay'izawwee hoggaan nama tokko amanuu baatte irratti raawwatanii yoo amante immoo deebitee hin shakkin. Gaarii siif hin ta'u jechuudha siif. Kan miidhamu gaafa amantii isaa san namni sun saaqee abbaan sun haa miidhamu malee ati amantee too itti laatte suni deebitee dugda duuba deebitee waan san qorachuu hin deemini kuni gorsaadha. Egaa akka koo ta'e jechuu miti ana kan na keessa jiruun isinitti himaatoo jira jechuudha. Namoota baay'ee waan akkasiitidha bichisiisanii ka'anii namoota bichisiisanii ka'anii anaan immooyyuu meenuu gaafadhu warri jettan ni jirtu jechuudha. Ani waan akkasiisan nama san wajjin xumurte ani waan akkanaa sanitti seenu jechuudha. Sababbiin isaa hookaan hiriyaa boru abdiirraa qabdu ta'uu danda'a yookaan immoo fira kee ta'uu danda'a yookaan obboleessa kee yookaan obboleettii kee ta'uu danda'a. Nama kana waan salphaa yookaan qarshii xiqqishuudhaaf nama san dhabuudhaati gaarii mitisi nama sanis immoo kanaan madaaluu siin qabdu akka gorsaatitti isin dhiyeessa. Ani karaa gaafii kiyyaaf deebii qabadhee dhufeerrattan deebi'an isin jechuufani xiqqoo ishii as keessatti xiqqoo osoo akkana gootanii kan jedhuufani dubbachuu barbaade malee egaa kan namni waanumatti fakkaate raawwata. Isiniin jechaatoo warroonni immooyyuu xalabachuu barbaadan bitachuu barbaadan hoggaa jiraate bilbili kiyyaasumarra jiran isiniin jechuu jaaladha. Baay'izawwee asumaan ammallee waan ani dubbadhu soorii wantoota gurguddaa hoggaa bittan risiitii qaba. Kanaan dura viidiyoo biraa keessatti illee dubbadheetoo jira. Meeshaalee gurguddaa hoggaa bittan risiitii mataa isaa qaba. Meeshaalee xixiqqaa yoo bittan malee fakkeenyaaf amma kan akka soofaa, kan akka biiffee, kan akka algaa meeshaalee gurguddaa ta'e gaafa birrii guddaadhaan bittan risiitii mataa isaa qaba. Risiitiin ergaa jedhaani nama
san shakkuu yookaan fira san shakkuu yookaan hiriyaasa shakkuu irraa risiitii gaafatadha risiitii isin ergu jechuudha. Ragaadha risiitii waan ofii gizee tokko ana maaltu na mudatee bara 2009 meeshaalee wayii tan bitee jechuudha. Meeshaalee wayii bitee tan bootan itti bitamu bootaa mana risiitii qabudha. Ani tolchee tan beeka. Kannatti gurguree intala durbaatidha. Intalli durbaa deemtee mucaa dhiiraa gaafattee kanaan itti gurguruu jennaan eenii jedheen. Risiitii naa kennaa hin jedheen. Qarshiitti kennee raawwadheeta risiitii koo naa kennaa jedheen. Rifattee mucaa bira dhatte. As gorogora achi gorogora maaliif soba waan ta'eef jechuudha. Birrii meeqa irratti dabale? Birrii 90 irratti dabale jechuudha. Laal. Achuma dhaabbadhee tanan risiitii kiyya naa kenne risiitii kiyya naa kennan qarshii koo naa deebisin jedheen. Birrii 90 koo irraa deeffadhee too deemee jechuudha. Hatta amma bar juusii yoo dhugdan risiitii qaba. Manumti juusii tuyyuu jechuudha. Miti meeshaa gurguddaa bittanii dhiisati. Akka informeeshiniitti tan kana isin teechisaara. Kuni gaafa risiitii keessan argattan amma baankii yeroo baay'ee maaliin qarshiin keessan galu miisajjiitti isinii dhufa. Saniin booda naa galee jettanii tarragaaggaxattanii tooteessanii jechuudha. Akka saniidha risiitiin illee mataa isaatitti ragaa keessanidha. Nama shakkuu hin dandeessanii. Yookaan immoo yoo namarratti amantii hin qabaanne miidhamaa taatan waan ta'e waan akkanaa kan osoo bituu baattanii baay'ee gaariidha jedhee tan akka gorsaa itti isin ilaalchisatoo jira. Sababbiin isaa namni nama shakkuunu cubbuu mataa isaa qaba waan ta'eef jechuudha. Akka kootitti isiniin jechaatoo jira akka kootaa jechuudha osoo hin ta'ini. Egaa karaa kanaatittan deebi'aa ani kara gorsaatitti fagaadhee jira namoonni deebii isaa barbaadan jiraate wayyaan amma argaa jirtan kana kan jalaan hodhisiisatanidha. Kan kara paartii tokkoon jiranii kan akka piingii kuniin bodii jalaan hodhisiifatanidha. Isiniin jechuun jaaladhaa warroonni immoo wayyaa meetira barbaadan wayyaawwan karanaan argitan kun hunduyyuu 450 jechuudha meetiriin baay'ee rakasa. Baay'ee rakasa gurdiin tokko meetiri tokko gurdii tokko hin ta'a. Kootii immoo yookaan faashinii kootii hodhisiisuu fi meetira 2 fi ruubiidhaan jedhanii warroonni keessattuyyuu gurdii fi kootii hodhisiisuu barbaadan dhugaa dubbachuuf amma biyya keessatti jechuudha wayyaa adda addaa kootii kan biraa gurdii immoo kan biraa godhanii waggaa hodhisiisan akka faashiniitti ta'ee jira baay'ee tokko bareeda jechuudha. Keessattuu wanti ati jalaan caammaa jalaan kaawwattu filatte taanaan gurdiin baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf baay'een jaaladhaani gurdii keessattuu kootiiwwan amma haarawaa hodhisiisaa jiran baay'ee tokko bareedu akka informeeshiniitti isinii kenna maaliif shamarri biyya keessaa deemanii jiru. Dhugaa akkaataan isaanii hodhisiisni akkaataa isaanii bakka muudii isaanii wajjin wal ta'ee fi jira isiniin jechuufani kanaafuu biyya keessa fakkaattanii deemuudhaaf bututtuu gandaa dhiiftanii meetiriin takkitti birrii 450 waggaa karakkartan ka asumaan dhiifamaa lukkuutu na rakkisaa jira. Isiniin jechuun jaaladha 400 illee bituu dandeessu. Egaa ka gurdii takkitti 400 waggaa bittan harkillee akkasuma wal faana deemaa 800 ta'a jechuudha. Wayyaa hodhisiisni harka wajjin deema baay'izawwee asumaan warroonni kan dhiiraa na gaafattanii wal qabatee isaafis deebii asuma keessatti argattu hodhisiisni meetira wajjin deema. Hodhisiisni meetira wajjin deema achirraa kaatanii tilmaamuu hin dandeessu warri hodhisiisuu barbaadan isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaataa namaafillee hodhisiistanii waggaa kennitan kan akka jaabboonii godhanii jechuun maal jedhama isaa muluu ta'ee waxxii mudhiin isaa waxxii ta'eetoo hodhisiisan innillee meetira 2 fi walakkaa waan akkasii fixaa innillee baay'ee faashinii tokko biyya keenyatti jechuudha. Ijoolleen durbaa baay'ee kaawwatu keessattuu warroonni hojjetaa baay'ee kaawwatu jechuudha. Keessa ijoolleen mana baankii hojjetan akkasitti hodhisiisanii gabaabsanii baay'ee tokko bareeda kootiin aynata biraa irraan kan immoo isa waxxii ta'ee hodhisiisan immoo aynata biraa baay'ee tokko bareeda jechuudha. Mana baankii yeroo deemu yeroo baay'ee irratti allaalaan illee gaafa tokko mursiisee hodhisiisee tanan kaawwadhee toosiniif dhufa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kafanni kana fakkaataa warri kafana meetira na gaafatan isiniin jechuun jaaladha. Egaa gorsa wal keessa fiduu kooti baay'ee tokko dhiifamaa ijoollee waan akkasii raawwattanii xiqqoo of deebisittu hedheetan gorsa keessa fide kanaafuu ijaaf qalbiirraa naambisa warri gatii isaa waggaatanii eeggatanii waan gorsa keessa fide isiniin jechuun jaaladha. Egaa kafanniiwwan baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee babbareedu baay'ee kana akkuma argaa jirtan kana jechuudha gaafa hodhisiistanillee as keessaa kan filattan inni jiru markina inni biraatillee garuu anuu fi kiyyaa kan natti toleen
suuraa kaasee jechuun danda'a asirratti suuraa kanarratti ilaaluu hin dandeessanii baay'ee kafana babbareeduudha baay'ee yabbuudha waa jalaan qumxaa qofa jalaan kaawwachuu kan dandeessudha jechuudha furdaadha yookaan kan qaama kee baasuu miti jechuudha amma baay'ee namni qumxaa bichaadhaan kaawwata uffata baay'inaanii wantoota akka waxxii kaa'an ta'a.